Akkami nagaa hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii jirra galata rabbii baga jiraattan baga har'a geessanii egaa turtii ji'a tokkootiin booda naaf fakkaata kaa walitti deebine hayee baga jiraattan baga rabbiin isaa kanaan isin ga'e jecha har'a barnoota keenya kan har'aatiin akkaataa itti maallaqa xiqqaadhaan biyya warroota bilbilachuu feetaniif Itoophiyaa jechuudha maallaqa xiqqaadhaan akkaataa sa'aatii dheeraatti haasa'uu dandeessan akkasumas akkaataa itti gigaabaayitii tokko karaa toletiin argachuu danda'amu ka wajjin ilaaluu ta'a jechuudha. Yeroon kana jedhu immoo warra Saudi Arabiyaa keessa jiraatan qofaaf jechuudha. Namoota Saudi Arabiyaa keessa jiraataniif akkaataa waahid gigaa tokko firiitti argatanii fi maallaqa xiqqaadhaan ammoo Itoophiyaa bilbilachuu feetan fakkeenyaaf riyaala 10 riyaala 10 Saudii jechuudha. Daqiiqaa 25 Itoophiyaa akkaataa itti haasa'uu dandeessan ka wajjin ilaaluu ta'a jechuudha. Maarree gara barnoota keenyaatti osoo hin darbine warroonni channel Oromoo Samsung faaraa taatan subscribe godha. Video keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne yeroo gara barnootichaatti darbinu yeroo takkaaf foon keessan irra galtu jechuudha. Yeroo foon keessan irra galtan amma urjii gootu 888 si'a 3 erga gootanii maslaal gootu jechuudha. Yeroo kana erga see irratti tuutu ni dabaltu jechuudha. Erga bifa kanaan qabatee isin dhufe fakkeenyaaf riyaala 2 daqiiqaa 50 kanneen isiniif haaraa miti jedheetan yaada. Amma fakkeenyaaf wanti haaraas keessatti dabalame isa lakkoofsa sadaffaa kanarratti argamu daily STC offer ka jedhu. Bakka kanarratti immoo wanti isin beekuu qabdan shari'aan keessan yookiin sim kaardiin keessan sawaa ta'uu qaba jechuudha. Moobaayilii yookiin ziin ta'uu qabu sawaa ta'uu qaba yookiin STC jechuudha. Lakkoofsa dirratti fakkeenyaaf asuma Saudi Arabiyaa keessa yookaan bilbilachuu feetan ta'e riyaala 2 daqiiqaa 50 ka guyyaa tokkoof turuu dabalachuu feetan isa riyaala yaani lakkoofsa dirratti argamu kanaadha. Fakkeenyaaf mee lakkoofsa 3 tuqa yeroon isin agarsiisu. Akkuma isin argitan kana riyaala 2 daqiiqaa 50 kan guyyaa tokkoof turu firii godhachuu dandeessu jechuudha. Amma firii gochuun hin barbaanne fi duubatti baakee deebi'u. Amma kan jalqaba isinitti himee argachuudhaaf akkaataa itti Itoophiyaa riyaala 10 daqiiqaa 25 haasa'uu dandeessanii fi akkaataa firii gigaabaayitii tokko itti argachuu dandeessan ka wajjin ilaaluu ta'a jechuudha. Kan argachuudhaaf bakka kana bakka amma duwwaa jiru kanarratti 9 barreessinaa jechuudha. Moorii isaa argachuudhaaf 9 ergasii sendi goona. Bifa kanaan kan inni dhufu fakkeenyaaf akkuma isin amma argitan Itoophiyaa daily jedha. Isa kana lakkoofsa 11 irratti argamu kuni guyyaadhaan jechuudha. Riyaala muraasaan firii godhachuu dandeenya jechuudha kan guyyaa tokkoof turu. Fakkeenyaaf lakkoofsa 11 irratti mee galchinaa haa ilaallu. Lakkoofsa 11 yeroo galchuu bakka kanarratti akkuma isin argitan amma daqiiqaa 14 international jechuudha. Itoophiyaa bilbilachuu dandeessu jechuudha kan guyyaa tokkoof turu riyaala 6 Saudiitiin. Daqiiqaa 14 riyaala 6 haasa'uun baay'ee gaariidha. Ni hubattan jedheeti yaada warri Saudi Arabiyaa keessa fayyadamtan aappota garaagaraatti yoo bilbilattan malee rasiida guutanii bilbiluun baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu ammoo karaan kun baay'ee filatamaadha. Akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Riyaala 6 daqiiqaa 14 ka guyyaa tokkoof turu bakka kanarratti firii godhachuu dandeessu jechuudha. Firii godhachuudhaaf lakkoofsa tokko tuqxanii asiin sendi gootu an ammaaf waan gochuu hin barbaanneef sunumti agarsiisuu fi bakka dheebaa jechuudha. Inni itti aanu ifama. Inni itti aanu lakkoofsa 12 irratti argamu kun Itoophiyaa wiikileedha. Torban tokkotti Itoophiyaa bilbilachuudhaaf yoo feetan firii torban tokkoof isiniif turu jechuudha. Lakkoofsa 12 galchitu. Lakkoofsa 12 erga filattanii sendi gootu. Yeroo lakkoofsa 12 filattan bifa kanaan isiniif fida jechuudha. Daqiiqaa 25 international ka ta'e daqiiqaa 25 kan torban tokkoof ture jechuudha. Riyaala Saudii 10 daqiiqaa 25 torban tokkoof yoo qusattanii jettan yaani torban guutuu ittumaan bilbiltanii osoo hin teenne yoo kan qusattan ta'e riyaala 10 isin qusattanii xiqqoo haasoftan guyyaa torban tokkoof jechuun guyyaa torbaaf isiniif turuu danda'a jechuudha. Kana firii kana godhachuu kan dandeessan
riyaala 10 jechuudha. Daqiiqaa 25 baay'ee gaariidha. Kana dura riyaala 10 daqiiqaa 8 qofa kan haasaa turre ni beektanii saniyyuu siistama ittiin godhantu jira malee ziim jenneetuma haala kanaan argachuu hin dandeenyu. Karaan kun baay'ee isa gaariidha jedheeti yaada. Kanaafiyyuu akka irraa fayyadamtan jechuudha. Warroonni Saawud Arabiyaa keessa jiraatan riyaala 10 daqiiqaa 25 Itoophiyaa ka torban tokkoof ture yoo kan qusattan ta'e haye inni itti aanu akkaataa itti giigabaayitii tokko tola argattanidha. Isas nafaana bu'a. Baakenne yeroo takka duwwaa galchine ba'a. Erga haala kanaan deebi'ee ammas 9 barreessine moorii isa laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni sinaaf yoo jiraate lakkoofsa 15 irratti kan argitan kun firii 1 giigaabaayitiidha. Isa kanaadha jechuudha. Lakkoofsa 15 irratti argamu lakkoofsa 15 yeroo haala kanaan galchitan akkuma isin argitan amma lakkoofsa tokko tuqiitii subscribe godhi jedha jechuudha. Lakkoofsa 11 yeroo galchitan amma isiniif hidhamaa jechuudha. Giigaan tokko ani hidhadhee waan qabeef itti fayyadamaa jira amma. Itti fayyadamaa jira amma fakkeenyaaf ani akka namni hin jeeneef qofa ofirraa hidha jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa jira anu ni hojjeta. Lakkoofsa tokko yeroo galchitan giigaan baayitii tokko isiniif hidhamaa jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdii qabna jechuudha. Isa kanammoo hidhachuudhaaf lakkoofsuma tokko yeroo tuqxan subscribe godhi jedha. Lakkoofsa tokko tuqbitii haala kanaan seenni gootu jechuudha. Yeroo haala kanaan gootan bifa kanaani kan inni isinii dhufu ni argitan jedheeti yaada kinoo. Haala kanaan kan inni isiniif hidhamu giigabaayitii tokko irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Warroota Saawud Arabiyaa keessa jiraataniif jechuudha barnoonni har'aa kuni marre hordoftoota keenya kabajamoo faana turtanii hamma ammaatti viidiyoo keenya daawwachuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkasuma warroonni YouTube chaanaalaa Oromoo Saamsaangii faaraa taatan subscribe godhaa. Barnoota birootiin hamma walitti deemnutti nagaan nuuf tura.